Dear learners, today I'm gonna teach you University English Common Course from Communication Skill 1. Irraan tana kan ilaaluu deemnu afaan Ingiliffaa sadarkaa yuunivarsiitiitti kennamu Common Course isa jalqabaa jechuudha. Warra yuunivarsiitii jirtan ni beektanii, kanaafuu vokaabularii achi keessa jiru har'aaf qabadhee dhiyaadhee jira. Kan itti aanus yeroo biraa isinii fida. Kanaafuu barattoonni keessattuyyuu yuunivarsiitii bara jalqabaa seentan Common Course barattan wanni isin beekuu qabdan jalqaba vokaabulariidha. Vokaabulariin sadarkaa yuunivarsiitiitti baay'ee ulfaata. Akkasumallee barattoonni hedduun kan isaan ittiin kufan afaan Ingiliffaati. Barattoonni hedduun anis yeroo baradhutti nan beeka. Yuunivarsiitii Finfinnee barattoonni hedduun afaan Ingiliffaa F fidu. Baay'een isaanii F yookaan D guddatee C kana fidu jechuudha. Kanaafuu rakkinni maali? Vokaabularii, giraamarii, seentensiin, paragraafiin akkamitti akka hojjetamu beekuudha. Kanaafuu kutaa kana keessatti vokaabularii, communication skill part 1 ilaalla jechuudha. Kan jalqabaa Common Course simisteera jalqabaa. Na waliin bu'aa hordofaa. Jalqabuma irratti akkuma yuunivarsiitii seentaniin guyyaa jalqaba seentan waa'ee lecture ka jedhu jira jechuudha. What is lecture ka jedhu jira. Isin moojuluu keessan irraa ni ilaaltu. Ani immoo hiikaa isaa kallattumaan isinii kenna. Hiikaa karaa afaan Oromootti. Lecture jechuun a discourse given before an audience or class specially for instruction. Lecture jechuun leenjisuu jechuu karaa tokkoon. Leenjii kennuu, barnoota dabarsuu, barnoota kennuu. That is called lecture jennaan. Barsiisuu, leenjisuu, leenjii kennuu yookaan keessattuyyuu kilaasiidha. Bakka dhaggeeffataan jirutti barnoota dabarsuu, leenjii kennuun lecture jedhama jechuudha. Inni itti aanu procrastination. Kitaaba keessan irratti verbii ta'ee dhufeera. Procrastinate jedhee jira. Asirratti naa'oon suuraa kun qabuun beektanii procrastination yookaan yogguu verbii ta'u procrastinate kan jechuun gara afaan Ingiliffaatti to put off intentionally the doing of something that should be done. Wanta tokko wanta silaa amma hojjechuu qabnu hun jenne ittuma yaanne jechuu boruun hojjedha, ganama hojjedha, wargal hojjedha jennee yeroo biraatti dabarsuun procrastinate jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf hojiin manaa isinii kenname galgala kana galtee silaa ka hojjechuu qabdu boru ganama hojjedha. Yeroo biraatti dabarsuu jechuu afaan keenyaan procrastinate. Keessattuu barattoota wanti ajjeese procrastination. Wanti tokko silaa wanta amma hojjetamuu qabu. Qo'annaa fakkeenyaaf har'a idana ka qo'achuu qabdu galgala kana yookaan ka qo'achuu qabdu boruun qo'adhaa torbee addaati fatanaan hin qo'adha jettee dabarsuun kun procrastination jedhama. Silazii barattoonni procrastination kana gonguma gochuun qabdan. Procrastinate gochuun qabdan sagantaa keessan. Waan saganteeffattan amma hojjechuu qabdu jechuudha. Kun asumaan gorsa. Inni itti aanu invaluable. Invaluable jechuun hiikaan afaan Ingiliffaa valuable beyond estimation. Wanti tokko hamma eegame caala baay'ee gatii kan qabu jechuudha. Baay'ee barbaachisaa ka ta'e. Valuable beyond estimation jechuun kan barbaadamu caala gatii kan qabu jechuudha. Invaluable jennaanii jechuudha. Kanaafuu sirriitti qabadhaa isin tajaajila. Inni itti aanu assimilation. Verbii yogguu ta'u assimilate. Assimilation jechuun to take into the mind and thoroughly understand. Wanta tokko sammuutti galchitee sammuu keessatti sirnaan qabachuun assimilation jedhama. Sirnaan qabate jechuu wanta tokko shimdadaa like memorized godhee qabate assimilation jenna. Assimilate verbiin isaa jechuudha. Kanaafuu wanta tokko gadi fageennaan hubachuun assimilate jedhamaa jechuudha. Inni itti aanu scan. Scan jechuun to read by point observation. Wanta tokko peejiidhaan sirnaan galabbadhee ilaaluu jechuudha.
qalbiin gadi fageenyaan ilaaluu peejiidhaan tokko tokkoon ilaaluun scan jedhama. Okay. Inni itti aanu repatriate. Kana jechuun the complete list of or supply of drama as operas or musical work, okay, available for performance. Wanta akka diraamaadha, operas yookaan muuziqaadha, hojiidhaaf kan qophaa'e, tarree galfamee kan qophaa'e kun hojii hojjechuudhaaf for performance waa agarsiisuudhaaf akka fakkeenyaaf diraamaa yoo ta'e agarsiisuudhaaf wanna qophaa'e, yoo muuziqaa ta'e illee akkasuma, yoo barreeffama walaloo illee ta'e illee akkasuma wanta barreeffame kana listiin isaa kun maal jedhama? Isa kana jedhama jechuudha. Repertory jedhama. Inni itti aanu scheme. Scheme jechuun to read or study superficially jechuun saffisaan dubbisuu yookaan ariitiin waa dubbisuu jecha. Scheme jechuun ariitiidhaan waa dubbisuu jecha. Inni itti aanu extract. Extract jechuun to call for forcibly or urgently and obtained. Wanta tokko baasuu jechuudha. Keessaa baasuu extract gochuuti. Extraction jecha jedhuudhaa dhufee baasuu jechuudha. Baasuu keessaa baasuu harkisanii baasuudha hiikkaan isaa jechuudha. Very jechuun immoo very jechuun karaa afaan Ingiliffaatti to make difference between items in wantoota mi'a lama jidduu garaagarummaa uumuu jechuudha. Vary jechuun adda qooduu jechuudha. Jijjiiruu yookaan adda baasuu, gargar qooduu, okay? To make difference. Adda taasisuu wantoota lama jidduu items in wantoota lama jidduu gargar baasuun kun vary jedhama. Gargar qooduu jechuudha. Inni itti aanu exaggerated. Exaggerated. Exaggerate jechuun to alert beyond bounds or the truth. Kun immoo afaan keenyatti ku deebifnu maqaa guddisuu jechuudha. Ol kaasuu, guddisuu hamma inni gahu sanaa ol maqaa itti godhu jechuudha. Gurra itti godhu, guddisuu. Exaggerated yogguu jedhan exaggerate godhe ku jedhan faarse, guddise, maqaa itti godhe, gurra itti godhe jechuudha. Ishii guddisuu jechuudha. Maqaa itti godhu, wanna hin jirre ol kaasuu. Maggaanaan ka jedhan kan warri afaan Amaaraa. Okay, inni itti aanu elated. Elated. Elated jechuun kan gammade jechuudha. Marked by high spirits. Kan akkaan hafuura guddaadhaan guutame jechuun kan gammade jechuudha. Afaan keenyatti yookaan marked by high spirit yogguu jennuun kan gammade kan hafuuraan guutame jechuudha. Inni itti aanu adolescent jechuun a young person who is developing into an adult. Nama dargaggeessaa ka gara sadarkaa dargaggummaatti baay'ee dargaggummaatti guddachaa jiru kanaan adolescent jennaan jechuudha. Ijoollee gara dargaggummaatti ol guddachaa jirtuun ta dargaggoomaa jirtuun adolescent jennaan jechuudha. Inni xumuraa glance. Glance keessan irratti ing dabalatee jira. Glancing jedha keessan irratti. Glance jechuun ijaan dhahuu jechuu afaan keenyatti. Fakkeenyaaf dubbisa wayii ijumaan dhaa akkana dabarsu jechuudha. Yogguu dubbisnu kitaaba keessan moojiluu keessan irratti akkasitti hiikama. Yogguu waa dubbisnu ijumaan dhaa akkana dabarsu jechuudha. Glancing yogguu jennu. To take a quick look at something, okay? Wanta wayii daddafinaan ilaaluu jechuudha. To take a quick look at something jechuun wanta wayii ijumaan dhoofnee akkana dabarsuun kun glancing jedhama jechuudha. Ijaan dhoofnee dubbisaa fi keessattuu fakkeenya dubbisa ijumaan dhaanii akkana garanallee ijumaan dhahee dabarsa, garanallee ijumaan dhahee dabarsa. Kanaaf jechuudha. Glancing fi scan, scheme wantoonni kun kitaaba moojula keessatti wal qabatanii dhufu. Sagantaan keenya irraa kanaan goolabnee jira. Sagantaa itti aanu qabanni dhiyaan hordofaa jijjiiramaaf wajjan keessan akka daamiin isiniif. Bye bye.